ejji keessan aga agartu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoo kana sheer osoo hin goone biran tarinaa. Obboleewwan kiyya. Mucayyoon tuni dallaalli kun gurbaa kun dallaala. Maqaan isaa Ibsaa jedhama. Ijoollee waadii dawaasir dalagaa akka irraan hin deemne. Ijoollee fuudhee mana madaamii hin geessa, mana arabaa hin geessa. Gaafa geessu rakkoon gaafa irra geette hin birmatuuf. Yoo rakkoon irra geette silkii irraan kaasu. Ijoollee waadii dawaasir jirtan viidiyoo kana sheer walii godhaatii irraan hin deemina. Maqaan isaa Ibsaadha. Mucayyoo tana arabatti kennee arabni tumtee ija keessaa kanatti alatti baastee jechuudha. Silkii irraa kaasuu didee mucayyoon biyya bilbilatte. Waan gootu dhabdee jechuudha. Irraan akka dalagaa hin deemne. Ay carraa shamarran keenya hedduu takka nama agarsiisa. Daldalaan hojii galcheet mana hojiititti madaamin ishii yookiin arabni tumtee ija ishii balleessan. Ittillee bilbiltee jalaa kaasuu dide. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu kan obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo. Isinis baga nagaa naa taatan baga jiraattan isin jecha. Baga jiraattan jecha obboloota koo. Egaa akkuma viidiyoo dura argitan irratti obboleettiin keenya tokko Saudi Arabiyaa keessatti kan isheen madaamin ishee yookiin immoo arabni ija ishee jaamsiti jechuudha. Tumanii jechuudha. Ija jaamsanii jiru jechuudha. Kan kana godhe eenyudha? Dallaaladha. Dallaalaan itti kennee raawwatee dallaalarraan dhuftee dallaalaan immoo hojii seedheeti seesisee fi ishee itti bilbilaan bilbila jalaa kaasuu didee jira. Birmachuu fi didee dubbachuu didee asii immoo maatitti bilbilattee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf mucaan amma suuraa akkuma viidiyoo duraa irratti agartanii Ibsaa jedhamee jira. Abbaasaa hin beeku jedhanii jira. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya hedduu takka dararaa guddaarra jiru ammallee jechuudha. Mana madaamii keessatti ijoolleen rakkinarraan gahanii karaa dallaalatirraan kan dhufan malee karaa seeratirraan kan dhufanii miti. Yeroo baay'ee wanti kun deddeebi'ee hin mul'ata. Lakki karaa seeratiin koottaayii dallaala hin deeminaa dallaala akkanas hin godha yoo jedhame homaa wanni takka namni dhaga'ullee hin jiru jechuudha. Argitanii jirtan amma akka mucayyoo kana waan ishii godhan ija ishii balleessan jechuudha. Nan nyaadhan tuni nama nyaattiisanii. Isheenis nan hojjedhaaf malee waa natumu jetteetii miti jechuudha. Garuu immoo erga hojii sanuu galchee maaliif mormachuu fi dide maaliif wanta isheen rakkatte maaf gochuu fi dide erga dallaala ta'ee hojii seensise. Kanaaf nuti yeroo baay'ee kan ijoolleen dallaala irraa hin deebinaayii karaa dallaalaatiin hin deebinaayii karaa seeratiin hin deemaayii kan jennuuf isa kanaaf jechuudha. Akkuma agartan obboleettiin keenya hedduu garaa nama nyaattee maatii isheetti bilbilattee turte dhugaa hedduu nama gaddisiisa maaliif ilma namaa ta'ee kan ilmi namaatii hin naane bineensa malee namaayyuu miti jechuudha. Yeroo amma inni maaliif akkana godhata qarshii qofarraa fudhate jechuudha. Maaliif inni gaafa dallaala galchuu gaafa hojii galchuu sanis qarshii hin ergata biyyarraa yoo fidu hin ergata gaafa immoo asiis biyyatti fidee asitti hojii argatu madaamotarraa hin argata waan xiqqaa argatu jechuudha. Isa kanaaf tsajjalaa jedha jechuudha. Maaliif yoo isheen taane birrii keenyaa deebiseetti sababa saniif tsajjalaa jedha jechuudha. Kanaaf dubbachuu dide. Ijoolleen keenya immoo of hin beekan dhugaa rabbi dubbachuuf yeroo tokko ijoolleen keenya siruma of hin beekan jechuudha. Namni wanta namni jedheen keessattuyyuu ittuma deemtanii jechuudha obboleewwan koo. Wanni namni sin gorsu miidiyaa tokko kan fayyadamtanii fi waan tokko beekuudhaaf fakkeenyaaf ani har'aa yoo miidiyaa kana laalu waa irraa barachuufan yookiin immoo waan beeku ta'e waa namaa dabarsuu waan beekne ta'e immoo miidiyaa kanarraa waa barachuudhaaf maaliif nama akkamiitii oola nama akkamii faanaan oola maal jedha miidiyaan kun sa'aatii miidiyaan kun dhufa waan akka nama akkamitti jechuu qaba maalan gochuu qaba jettee laaluu qabda jechuudha. Isin kan beektanii bakka imoof misiijarii qofa bakka kan beektan malee isin gara miidiyaa biraa fayyadamtanii wanta isin yookiin barumsa namni isinii kennu hordofaa hin jirtan jechuudha. Kanaaf fiddatti gattan oduu dhagsa galee wanta namni daddabarsu yeroo of eeggadhaayii wanta akkana jedhanii dabarsanii biyya keessatti hin jira yeroo baay'ee huma darba wanta akkanaa kun yookiin ana qofaa miti yookiin immoo nama lama sadii miti kan dabarsaa jiru. Ijoollee baay'eedha. Ijoolleen akkuma kootiitti karaa dallaala irra isaan deeminaa jedhanii gorsa adda addaa isinii kennaa jiran jechuudha. Maaliif waanuma obboleewwan keenyas keessatti rakkachaa jiraniif jechuudha. Ana ofii kiyyaa galata waaqayyoo karaa dallaalaatiin dhufne waan dallaala narraa qabu tokkos hin jiru waan jajaan birrii narraa eegatus hin jiru. Yookiin immoo
maaliif seeraan dhufe waan ta'eef yoo hin ta'us taanaan seerumaan biyya kiyyatti na galchiti wanta isheen asitti na darartu tokko hin jiru jechuudha maaliif hin taane taanaan biyya kiyya na buusuu qofa wanni ishiidhaaf asii achi jiramu hin jiru maaliif biyyarraa na fudhatte kaa seera na fudhatte waan ta'eef inni suuraa kiyya laallattee seera na fudhatte mana ishii tangee seerri ishii gaafachuu danda'a kunniin immoo akkanumaan dhiiruma argitanii dhiirri tokko dallaala jettanii waliin deemtanii raawwatanii inni muka qixxeessi nyaachisa jechuudha muka isin nyaachisa jechuudha kun akkanatti qaama keessanitti rakkina guddaa isiniin ga'a haga lubbuu teechan baasuu ga'a isinitti himnee jirra maal goona hin dadhabne obboleewwan keenya namaan dhageessanii bara wanni isin badde namaan dhageessanii yeroo baay'ee wanta akkanaa kanan hojjenna lakki dhiirotaa birriin erginaa lakki dallaalarraan hin deeminaa waan baay'ee isiniin jechaa turre jechuudha ani waanuma shamarra keenyaa kana akkamitti dhaga'uu dadhabduu isin shamarranuma taatanii akkamitti namaa dhaga'uu dadhabdu dhugaa waaqayyoo jechuudha walii dhagaa walii abboomamaa dhaggeeffadhaa sagalee namaa waan viidiyoo namni isin hojjetu kana dhaggeeffadhaa fakkeenya tuktukii kanarra fa'aa baay'eetu jira ijoolleen sirriitti gorsa adda addaa kennan namoonni adda gorsa adda addaa kennan baay'eetu jira hin dhaggeeffatan gara yuutuubiitiin baay'eetu jira ijoollee hedduutu daddabarsa gara feesbuukiitiin baay'ee dabarsan garuu isin hin dhaggeeffatan isin dhimma ofii jala malee waan biraa hin beektan abadan kanaaf ijoolleen akkatti nyaattamaa jirtan kanaaf dallaala irraa of eegaa namuma hunda dallaala jettanii raawwattanii qarshii keessa nyaattamtanii ibiddatti hin gatanii ibiddatti hin badinaa lubbuu teessa hin dhabinaa dhiirri tokko isheen dallaala isin jedhe anamma fakkeenya ofii kiyyaa dallaala hin jedhee isiniif kenne anumatti argitu jechuudha anumatti birriis argattu anuma amantus jechuudha maali ilma namaa jaaladhu malee namanii ni jiru jammar sa'aatii kana keessatti kanaaf oduu karaa seeraa ta'e immoo seerri akkuma biyyaa dhufteen mana madaamii keetii seenta wanti biiroo deemtee yookiin immoo hojii nasiis balu jettu hin jiru jechuudha kanaaf eeggachaa deema of eeggannoo guddaa godhaa wanta akkana irratti of eeggannoo cimaa godhadhaa lubbuu teechaa irratti du'a faradina iddoo ajjeesanii eenyu ishii gaafatanii micootan iddoo lubbuu sana keessaa baasanii baasan jechuudha kan nu biraa ijoolleen akka taate meeqatu jira kan lubbuu isaanii beeyarra dhokatee jiru meeqatu jira dhugaa kan immoo silkumaa qabaatee sagalee isaanii bahuu dadhabee gammaa jiru meeqatu jira kanaaf kara dallaala irraa hin deemanii jechuudha kanaaf adaraa obboloota koo kara dallaala irraa hin deeminaati kara seeratti hin deemati yoo kara seeratti hin deemtanii homaa hin taatan rakkina guddaa hin keessa hin seentanii madaamii teecha illee yoo walloltan ta'e biyya isin buusti malee wanna biraa wanta isin gootu hin jiru isiniin jedha obboloota koo kuni dhaamsa kooti adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa nama argitanii dallaala jettanii ittiin deeminaa waaqayyo sinaa eegu obboleetti koo waaqayyo si haa fayyisu kaa maal goonaree wanni goonu hin jiru wanni si goonu hin jiru namnumti inni sitti yaatu sun ka dallaalumti suma akka godhe si haa godhu malee namni waanuma isa beekayyuu waa si godhu natti fakkaatu dhugaa waaqayyo jechuudha inni akkas isin jedha obboloota koo of eeggannoo cimaa godhaasan warroonni viidiyoo kana agartan of eeggannoo cifaa keessattuu ijoollee nama dhuftan sirriitti of eeggadhaa baay'ee badee hojjedha jettee ibidda fi nyaachise dallaalaan deema jettee ibidda fi nyaachise maatii kee bira taa'eeti shunkurtii nagadi qoraana gadi waan gootee dhabde dhugaa waaqayyo jechuudha akkas isin jedha warroonni chaanala kiyyaaf immoo waraabataata sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtan immoo galatooma ulfaadhaa hanga viidiyoo biratti gochuu